Alabasan kami ni Kodan. Hindi ko kantalu. Kami Aramaria. Jadi orang nak macam mana? Come in. No, langsung come here. Arau dulu. Kero, Zurma, Fano, Yemoji, la demokrasi inji, Betiyi, Bemegde, Sultane, Yamani, Aydalam, Yekerode, Yezarmade, Yefanode, Yenyadamne, Yetukoneze, Yetukonizbosh, Yenyadamne, Sultan, Rakabanja, Rakarash, Sultan, Rakabanja, Hafizum, Sultani, Rakabanja, Amfakdim, Sultani, Wandimi, Bamagdad, Amfakdim, no power, by killing. Dr. Abiy የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መንግስት ነው። ዶክተር አቢይ ሁሉንም ኢትዮጵያን ይወክላል። ኦሮሞ አቃፊ እንጂ በታኝ አይደለም። ይሄንን ዶክተር አቢይ እና ለማ መገርሳ አሳይተዋል። የዓለም መንግስት ምስክሮቻችን ናቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ከዶክተር አቢይ ጋር ወደፊት አህዳዊ ስርዓትን እንቃወማለን። ፌዴራሊዝም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም እኛ ፌዴራሊዝምን ድፈን ልናደርግ ቆመናል። ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ከዶክተር አቢይ ጋር ነን። ማንኛውም አንታይ ፌዴራሊዝም እኛ እንቃወማለን። ፊውዳሊዝም በቄሮ ደም ላይነሳ ተቀብሯል። የቄሮ ደም ደማችን ነው። የዘር ማደም ደማችን ነው። የፋኖ ደም ደማችን ነው። የእጀቶ ደም ደማችን ነው።
አምባቸው ደም ደማችን ነው የሳረ ደም ደማችን ነው እኛ ገዳዮችን እናወግዛለን ገዳይ ጀግና አይደለም ገዳይ አሸናፊ አይደለም ገዳዮችን የሚያወድሱትን እንቃወማለን ቄሮ ዞርማ በርበርቻ የአሁኑ ጊዜ ከዶክተር አብይ ጋር የምትሰለፉበት ጊዜ ነው። ቄሮ በርቻ ከነደመቀ ጎን ተሰለፍ። ቄሮ በርቻ ዙርማ ፋኖ ጊዜው ከነ ዶክተር አብይ ጋር የምትቆሙበት ነው። ስንወለድ ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ዶክተር አብይ የኛ መሪ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። ኢትዮጵያ ብያ ኬኛ ኢትዮጵያ ብያ ኬኛ ኢትዮጵያ ብያ ይንዱማ ጋላቶማ Dr. Robsa, what is next? namni nu hafe senator Hafman namni karaa bileengalu ni beeytanii innilleen bara 2014 keessa yeroo qeeroon teenya Ambot Yuunivarsiitiitti mootummaan biyyatanii xiyyiitiidhaan ajjeese yeroo duraatiif sanatii minisootaa keessatti akka resoluushinii bahu godhe faadha. Inni isa eegaa jirra haajaatu isa qabee daqiiqaa 3 booda ni dhufa. Isa booda immoo dhaamsa xumuraa jenneeti adda baana hagasuu warri dhaadannoo jechuu barbaadan afaan biraatiin illee kootaati. English. Afaan Ingiliffaa kana hedduun beeku. Kuno isin waan afaan Oromootiin jee afaan Ingiliffaatiin godhatte meeqa hiriitti tan akka Mashule. Oromo. We deserve justice. We deserve justice. Abiy is the man. He is not a killer. He will not kill. Killing is not an option. Killing is not an option. Oromos love, respect, and love for everybody. We do not kill, discriminate people by color or race. We love to be Oromo and love to be respected as an individual. That is Oromo. Ethiopian biyatena yomille wadidifnu yomille wadidifnu injifanna ittifufa Oromo harka wal qabanne fuulduratti jabaanne humna tokkoon ittifufna galatoma. Thank you. Kerro, Minnesota, Turtu, Ethiopia, Latin Panyot, Kangidi, Kodan Latin, Tinkim Nadet, Kangidi, Ethiopia, Kodan Lu. Aye keessumaa keenya dhufaa jira xiqqoo bikka kana osoo nu bantanii gaariidha. Xiqqoo magajjaa inni Oromaayee jira hedduullee rakkoon qabu xiqqoo bal'ifnu. Aye right now we have Senator John Hoffman represents
Buleen area yeroo dheeraati botashiteen ollaasaa galana fakkaatti naatu beeksisa jaa isatti kannaa. Hello, akkam jirtan? Akkam jirtan? Akkam jirtan? Waggaa kana haaraa argitanii kanaan dura booyaa as keessa bulaa rakkataatiin turre adda ammoo bifa akkanaatiin baanee jijjiiramni amma dhufe kun akka ufafoota akkanfatu ciminaan yeroo ibsinu gammachuu guddatu nutti dhagama. Waggootii darban keessa seneetera minisootaa kanatti jalqaba bara 2014 keessatti yeroo dargaggoon keenya qeerroon keenya baay'ee as bulu rizooluushinii mana maree mootummaa minisootaa keessatti dabarsuun seneetii keessatti haawusii keessatti akka darbu godhuun kan nu gargaare yoomiyyuu kan Oromoo bira dhaabatu yoomiyyuu saba cunqurfamaa bira ka dhaabatu sabaaf sablammii hundaa bira ka dhaabatu my Senator John Hoffman. We are really so thankful for Senator John to stand with us since 2014. The result of what he has taken an initiative in passing resolutions has led to HR 128 in the U.S. House of Representatives, and today here, because of what he has done, what many others have done, the change has come to Ethiopia. I bring to you Senator John Hoffman. How's everybody doing today? Do we want peace? When do we want that peace? Do we want peace? When do we deserve that peace? We only have peace when we have justice, right? When do we want peace? Now we're ready for peace, right? It wasn't too long ago we stood out here in 2014, and I was in tears to hear of the 85 college students who were peacefully protesting, and they were shot to death. Is that what we want? No! We want peace! Yes! Thank you, Prime Minister Ahmed, for the work that you are doing, right? Has one Minnesota! One Minnesota, the Minnesota way that says we can all work together for what is right, correct? Yes! So when do we want that peace? Yes! We want it now, right? Yes! Will you promise me one thing? Yes! You will work together in solidarity for peace? Yes! Will you promise me that? Yes! Promise me this forward today? Yes! And forever! Minnesota way is what? Let's work collaboratively together as one unit, one state, one country to make sure that there is peace throughout the world, right? Let's thank the Prime Minister for the work he's doing, and let's show him our support by saying, when do we want peace? Now! We want peace now, right? Thank you for letting me be part of your world. Thank you for letting me be part of your family. I absolutely love every one of you. Thank you for the work you're doing. Let's go, peace! Thank you, Thank you very much. We really Thank you. appreciate your time. Jijjiiramni dhufe kuni namni nu faarsu osoo hin ta'in ifirra dhaabbanneeti kan dhufu. Iftaaneetu Itoophiyaa san keessas jiran. Jijjiirama qeerroon kumaatamiin dhume san gumaan isaanii kan kafalamuun Oromoo wal dhageeffattee sabaa sablammii biyya san keessa jirtu duursitee akka hangafaatti akka hogganaatti yoo deemne qofa. Akkasiin Oromoo. Ammallee akka waldaa hawaasa Oromootti akka durataa waldaa hawaasa Oromootti boordii amma jirutti warra tola ooltummaadhaan nu gargaaraa ture warra immoo aangoota bulchitoota keenya irraa tarasitti nuuf afeeree fi hundi keessanuu ka hojii dhiiftanii osoo hojii qabdanii osoo ilmaan qabdanii as dhuftan hundinuu baga dhuftanii isin jaa galatooma warri immoo miidiyaadhaaf yeroon tun yeroo maaliiti yeroo miidiyaa
miidiyaa wayisni balleessa waliisni tolcha. Keessattuu namni miidiyaa irra baatanii waan Oromoo safuu Oromoo cabsitan hundinuu asumaan yoo if qeeqan gaarii nama immoo gaarii hojjechaa jiru akka bira dhaabban Dr. Abiyyi yoo gaarii hojjete bira dhaabban yoo immoo badii dalage ootu jira rakkoo san immoo ni furan akkamiin furannaa yoo carraa inni qofa bilisummaa Ameerikaa keessattuu waggaa 200 ol kan bilisummaa bahanii jiran ammallee waan irratti hojjechaa jiranii jiru. Maaliif democracy never stops. Democracy'n biyya teenyatti hundaa'uudhaaf it requires the sacrifice of all of us. It also requires patience. Waliif obsuu danda'uu qabna, bilchina hojjechuu qabna. Yoo bilisoomnellee bilisummaa politikaa qofaa miti. Karaa diinagdeeti. Namni eega jijjiiramni kun dhufe biyya dheeyitanii argitan namni keenya wayaa tokko huccii tokko tan jijjiirratu hin qabu. Bishaan qulqulluu dhabsuu ittiin ba'u hin qabu. Ijoollee fi kan mana barumsaatti ergatee boru waan ittiin bulu hin qabu. Sun maaliif kana jechaa jira? Isin warri daasporaa jirtan qabeenya keessaniin uummata keessaniin dagatina. Arraasi ba'uun guyyaa tokkoof garuu jijjiiramni wanni barbaadu itti fufinsaan cichoominaan wal ta'uudhaan wal dhageeffachuudhaan yoo of dura deemne qofa Oromoon waal ta'u. Diinni keenya biyya keessatti hedduu kan duraa'een Oromoma diinni keenya ka garaaf jecha aduu arraatiif jecha gurguramus hedduu jira. Saniis garaa bal'annee fi ifi qabaa nama immoo sabaa sablammii Itoophiyaa keessa jiru kan nagee barbaadu walaamannee wal dura takkaanfachuudhaaf hangafa ta'uun hedduu barbaachisaa. Yoo Itoophiyaan sun diigamte kan dura akka gaariitti qaacamu kan dura akka gaariitti rakkatu uummata Oromooti. Nama miliyoona 2 ilaa 3tu qeefi qabeenya isaa dhabee ammallee Itoophiyaa keessa rakkachaa jira. Sun hundinuu kabajaa isaa argatee qabeenya isaa kan deebi'uu danda'uun yoo nuti falmii kanatti fufne qofa. Gallee karraaf ogummaa wanni takka taate akka walitti qabamuu qabnu yoo nageenyi jiraates walitti dhufnee wal dhageeffannee beekaa keenya jala deemnee jarjaraa keenya gorfannee manguddoo keenyarraa waan isaan ilaammaatti lafaan kabajaa kenninee fi qeeroon irra jirtu immoo humna fi jabeeffachuudhaan dhufturoo torqaanfanne qofaa ankara kiyyaana sumatti isinirraa gabaabaddaa nama hedduu dubbachuu barbaada obbo Oggotaka Chairman waldaa hawaasa Oromoo kan duraanii kan ture obbo Amaanoo Duubeettiin kanna achi booda tigistii fi innillee dhiyuma tana biyyaa dhufe mee uummata kaan isinii dhaamnaa jee waan biyyarraa fide isarraa dhageenya durammoo obbo Amaanoo. Ayyee hedduu galatoomaa. Dhaamsa Dr. Obsaa Faarraa eegala. Yeroo hedduu hawaasa minisootaa keessa waggaa 27 bara iyyaa turre bara booyaa turre sadarkaa adda addaatti keessas ture amma carraan Dr. Obsaa fa'aa dhaamsi isaaniif qabu yeroo rakkoo keessa akkasitti turre san hedduu hawaasni keenya cimina qaba ture jabina qaba ture wal jala yaa'a ture rakkoo keessa turre jecha ta'uu ni mala garuu amma bilisa baanee waa hundaa waan finni fakkaata hundi keenya gallee rafuu jiru rafuu akka nun barbaachifne torbaan 3-4 darbe biyya san keessa wanni ta'e aggaammiin hoogganoota jijjiirama kana hoogganan namoota ijoo ta'an dhabne sun isaan qofaaf hin ta'ine Abiy Ahmed fa'aa fi carraa Oromoo kana jaamsuudhaaf aggaammii godhamee lafa jalatti fagootti ijaaramee ammallee hiddi isaa fagoochu kana hubachuun irra ol jira Oromoo bilisan baane kana carraa eeggannee harkaan gahanne malee dheeraan nu jira ijaaramni as ala kanatti taanu sochiin ala kanatti bara dheeraa godhaa turre carraa kanaan nu gahee jira qooda qaba jechuudha garuu karaan dheeraan akka Dr. Obsaan dura jedhe karaa qabeenyaa karaa jireenya namaa karaa uummata buqqa'ee adhallee qe'ee isaarraa bade nageenya Oromiyaa keessaa biyya guutuu keessaa yoo duukaa hin buune oola gala guyyaa tokkootiin waan arganne kana dhabuu dandeenya lammata Oromoon mataa ol qabachuu hin danda'u. Kanaaf rafuu haadhiin nu ala kanatti hawaasni keenya immoo Dr. Obsaan liidarshiippiin amma jirtan sochii addaatiin sochii ijaarsa biyyaa deeggarsa biyyaa tiin afaan tokko taanee akka ala kana bifa haaraatti ijaaramnu akka nu gootan nuti ammoo waamicha isaaniitiif akka awwaannu isinitti dhaammadha
kana jedhee afaan lamaan dhaadannoo jedhu namni illee garagara jira sirbu jira. Hogganoota keenya Prime Minister Abiy Ahmed ni deeggarra. Hogganoota keenya ni deeggarra. Seerama keenya hanga du'aatti ni deeggarra. Biyya isaan keessatti biyya Itoophiyaa biyya sabaaf sablamni hundaati. Biyya saba tokkooti miti. Biyya afaan tokkooti miti. Biyya aadaa tokkooti miti. Warreen biyya saba tokko. Afaan tokko. Aadaa tokko. Bisuudhaaf hamuummatan akka duute beeka. Akka awwaalamte beeka. Kana booda biyyi sun hin diigamtu. Biyyi sun hin diigamtu. Warra safuu beeku. Warra aadaa qabu. Uummata safuu beeku. Hoogganamaa jirti. Aadaa Oromoo. Ka Oromoon ufin nama qabu. Ufin saba qabu beekuun hoogganamaa jirti. Kana booda eegduun akka Eertiraa biyya san keessatti hin argamu. Eenyullee qonna qodhanne jedhee eenyulleen sabni kamilleen biyya Itoophiyaa diiguu hin danda'u. Biyya Itoophiyaa kan ijaaru kan hundee itti godhu aangoo harkaa qaba jechuudha. Kanaan jabaannee haa qabsoomnu wal jala haa yaanu karaa hedduun nu hafa sirba gaafa boonnu sirbaa turre gaafa amma xiqqoo hafuura baafannee sirbaa jirra garuu hojiin hedduun kalafarratti biyya keenya keessatti hojjennu dhaamsi dhumaa ka hunda keenya mana kana tokko hin galannuun ummata keenya ka biyyaatti dhaaman biyya keenya warra biyyaan deemu qofa quba qabne warra biyyaan deemu qofatti dhaamsa himne tiisaa jechuu hin dandeenye. Namni tokkoon biyya keessa jiru. Mana keessanitti warra keessanitti bilbiltanii qe'ee isaa tiffachuu, biyya isaa tiffachuu, magaalaa isaa tiffachuu akka qabu itti himuu qabda. Mootummaan gubbaarra jira. Caasaa haga tokkoo qaba. Biyya isaa kabatii oolchu ammoo lammii biyya saniiti. Biyya kanatti barannee miti. Siitizina biyya kanaa keessatti warra biyya kanaa yoo argitan karaa irratti huura tokko yoo darbitanii makiinaadhaan duuba isin deemaan ka deemu isin bilbilee poolisatti. Maal jechuudha biyya ofii qulqullina nageenya guddina ka eegu lammii guutuudha malee warra poolisaa yookaan warra waraanaa qofaa miti yookaan warra aangoon deemu qofaa miti. Kanaaf uummata keenya bilbiltanii balaan dhiyoo kana uumame hangam haga hidda fagoo qabu dhaga'uu ooltanii jirtanii tokkoon halkanii guyyaa keessa deemanii funaanaa jiru. Garuu eenyuun deeggarsa gaafata uummanni biyya keessa ollaa isaa ollaa isaa Mataan orang.
waamamee hunda keessa hubachuu qabdu. Kahaafe immoo gosa gullallee beektu miti. Yaa. Finfinnee keessa. Eeyyee. Gosa gullallee nama beekni jira. Hin jiru. Anatu gullalleedha. Abbaan Finfinnee ana. Yes. Yes. Namichi baalaa daraa kan jedhamu akka nama Oromoo galaani gullalleedhaan abbichuun akka bakka hin buune itti nun barbaadu. Ana haadha biyyaa. Absolutely. Ana gullalleedha. Kana dura uummata biyya facaasanii biyyaa baasaniiru. Ajjeesanii fidaniiru. Amma garuu deebi'anii baalaa daraa jedhe obsumee lafa keenya irratti abbaa ta'uu danda'u sitti nun barbaadaa jedhiin. Amsa kana naa gaba አማርኛ ለምትሰሙ ሰዎች ደግሞ ባለአደራ የሚባል የዱርዬ መንጋ ተቀባይነት እንደሌለው ልነግረው እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የጉለሌ ጎሳ መሰረቷ እኔ ነኝ። የፊንፊኔ ባለቤት እኔ ነኝ። የአዲስ አበባ ባለቤት እኔ ነኝ። የአዲስ አበባ ባለቤት ኦሮሞ ነው። ይህንን ማያውቅ ከሆነ በፍቅርና በሰላም የሚያኖረውን ህዝብ የሚገፋ ከሆነ በሚመጣው መንገድ መተን መቀበል እንችላለን። Exactly. እንዳለው ጁሃር በምንም መንገድ ቢመጡ ፊንፊኔ አባተው ገንዳን Absolutely. አባት ፊንፊኔ ኦሮሞ ኦሮሞዳ እኛህም ባላደራ Ayyee ilmaan Oromoo baga nagaan dhuftan hundi keessan ka hordofaa turtan guyyaa har'aa deeggarsa Dr. Abiy Kaabtool abotti argamnaa Minisota kunoo har'a akkanatti yaa'ee uummanni keenya baay'een waajjira teessoo isteeta Minisota abotti yaa'ee deeggarsa Dr. Abiy fuudhaa irraa nu hordofaa isiniin jenna. I remember Somalia. Somalis, we have brothers and sisters. Yeah. Yes. Last year, I went with our delegation to Ethiopia in invitation with the Prime Minister Abiy. I be part of the Erecha. I went to Ambo. I met with the Cairo leaders. I felt like I'm one of the. I speak different language, but one of the people there. So Oromo Somalis must be one day feel like one family. Absolutely. Ethiopia, the Oromo and Somalis and the other nations, we go through a history of hardship, of killings, rape, looting, slave, many different things. We will not go back that history. We have the chance. We have the chance is now. We will not allow people who used to oppress our people who used to loot our crops and farms and camels and goats and ships to come back again and do the same. We need one Ethiopia. 60,000 people has been freed from the jails. The Chelogaden is crossed, one of the worst one in Jujia. We don't want those jails to be robbed again. And the only chance we have is to keep the Prime Minister's momentum, the pushing of the Prime Minister Abiy and the federal state. Yes. Saying that, I would like to welcome and introduce Mahmoud Noor, who is a Somali and also a state of Minnesota representative, elected official from the state of Minnesota at the state of Minnesota House 60B. He's the vice chair of the CHOPS and economic development of the state. Mahmoud Noor, State President Mahmoud Noor, welcome. Akam Jirta. My name is Representative Mahmoud Noor. I'm honored to be standing with you all, fighting for democracy, fighting for everyone. Yes. Today we're standing at the steps of the state capitol for the state of Minnesota. The building behind us here transcends every person who has come to serve here. It's more than 115 years, and it's standing on one thing, a unity based on no matter who you look like, no matter where you live, you belong to this state, and we are one United States of America. We know that value of living together, that value of prosperity, that value of making sure that we respect each and everyone regardless of their ethnicity.
is what will take us to the next level, and we stand today with Dr. B for fighting for democracy, for making sure that we have prosperity, for making sure that our nations in Africa are succeeding because of examples that he has already laid down. He has fought for the equality for women. For the first time, women are succeeding in Ethiopia. For the first time, every ethnic group is seeing success and inclusion in the country. And that's a success we want to see in all of Africa. We have seen the economy. It moves forward when people see the future for themselves. Yes. We cannot let that go down. We want to make sure that we stand strong with him. We are going to send a strong message as the state elected officials, making sure that the Congress, Ilhan Omar, and everybody understands that we stand for democracy that works for everyone and prosperity for all. So thank you. We're standing in Rombo. Ethiopia. Jirta. Thank you so much. I'm glad to be with you today, standing with you. Thank you. Thank you, Mahmoud. Diversity is our beauty. Yes. Diversity is our beauty. Yes. Akasi walim barena sabah sablamoni Ethiopia keso juru. Aye, kero jabdu asjira jani mega kero kana sidde isina. Makan isa inyu betu. Tiger. Mega irin sakana ya amna ko. Akam. Baya. My name is Tiger Worku. I'm a rising senior at South High School in Minneapolis, and I'm proud to be a Oromo. Now, what we want to accomplish in Ethiopia is quite simple. What we want to accomplish is fair democracy, not oligarchy. We believe that the only way we can achieve democracy is if we come out, if we organize, if we galvanize the people, then eventually freedom will come to Ethiopia. Thank you so much. Amma so inni gode kana keessa maaltu na mul'ata beeju Oromooni magaalaa tana keessatti heddummaan malee akka obboleeyyan keenya warra Somaalee kanatti iddoo hundan jiru. Namoonni kan gurbaa ammaa tana dubbatee kun immoo filatamanii ulaa hunda keessa jiraachuu qaban. Yes. Wanni jechuu barbaadu Oromoonni illee fiigee isteeta Minisootaa keessatti bakka bu'aa ta'uu danda'u qaba. Itoophiyaa keessa qofatti miti ala kanatti illee ilmaan keenya filatamanii bulchaas ta'uu danda'u qabanii sanataraas ta'uu danda'u qabanii saniif bakka hunda jiraachuu qabnaan isiniin jaa fayyaada. Qeerroo Jerchoo torbaan lamaan dura bakka kanaan kophaa kiyya ture. Ammoo Oromoon kumaatamaan bahee bakka kana jira. Ani gammachuun natti dhagahame. Isin qabaaf kophaa koo dhaabadhee guyyaa sanaaf falmadhee eessumaayyuu yoo jiraattan bakka feetanis ta'a. Nama mirga keessan dhahee sirra deema jedhu lubbuu teessan qaalii baasaa malee arraba gadhee fi kaayyoo shoorarkeessitoota maqaa kenna maqaa hin taaneen yaamuudhaan hamilee kenna cabsuu warra barbaadan iddoo kanatti har'a argamtanii waliin dhaabbannee mootummaa Itoophiyaa jijjiirama jiru bira dhaabbachuu kanaaf aduu kana keessatti guyyaan isa akkatti nuu tole ilaala. Agartanii kalee rooba ture qorri hin jiru roobni hin jiru. Akka wal agarruutti kaalan akkana nu dhaabachiise Oromoon haqa qaba. Oromoon haqa qaba. Haqa keennaaf Rabbi nu bira dhaabbata. Kanaaf haqa keessaniif eessumattuu duubatti hin jabina. Yoo millee taanaan ani akka nam tokkootti yoo Oromoon duubatti deddeebite I will go back and fight for Oromo. I will go back and fight for all those people in Ethiopia. Kanaaf hin callifnu mirga keessaniif hin callisina. As keessatti ammoo akkuma amma Dr. Obsaan jedhe ilmaan Oromoo kanneen baratan haawwan Oromoo warri barumsa irra deemaa jirtan mana qofti isiniin hin maru haawwan keenya baradhaa eessattuu nama bakka nu bu'u eessattuu nama mirga keenyaaf nu falmatu eessattuu nama boonee usillee si boonsuu danda'u horachuu irratti haa jabaannu galatooma Oromoo community'n
turtan ulfaadha galatooma isiniin boona federalism yeraman limaan Ayyee asirrattinna hundi keessanuu manarraa dhuftan rabbiin manatti nagaan sinaa galchu obbo Raamatul Amarullaan waan jechuun deebi'uu qaba achirra goolamna the sign dhaadannoo keessan please iddoo takka waliin nuu qaba asit ganneen deemnu communitytti deebisuuf teenya wanni kun maallaqa itti baasaniiti halkan rabbii irratti hojjetanii as fidanii iddoo takka waliin nuu qaba warra weekan Kadiro. Yeah. maal goota laayifirra Mee dabarsiif namoota kana maal jettame hawaasa Oromoo soortuu kan nama dhibbaafse wajji soordofa. Akkam jirtan Oromoo ilmaan Oromoo hunda keessan akkuma gartan magaalaa Lakuulee Minisootaa kana keessatti hiriira baanee for first time baandira Itoophiyaa qaban hiriira baanee for first time maaliif hojjettani biyya nuti bulchuu jira tuni alaabaa qabsooti bilisoomneerra biyya bulchuu jirra so osoo mana guddaa kana keessa galuu dandeenyu kushiinaa qofa bakka nyaanni irraa ba'uu qofa keessa yoo galle bakka diriirfannu feena nuti gana Eertiras kara keenya harkifannee Eertiraa irra bulchuu deemna kanaafuu sammuu bal'aadhaan ilaaluu qabna nuti biyyattiin tun teenya Itoophiyaan Oromoo waliin jiraattu alaabaa biyyattii alaabaa teenya tun qabsooti Amma tana yoom dhaamu? tana moo tun onnee keessa jirtu tun alaabaa qabsooti jiru Isan jawbe alaabaan qabsoo galman qabu akkam galma dhaabatu. alaabaan tun moo dhugaa osii meetii duruu dhaabatteerti bakka jirtu beekuwaan alaabaan tun onnee ilma Oromoo hunda keessa jirti Dhugaa onnee lafarra yoom dhaamu? lafarra dhaabdee fi onnee tee keessa teessee kamtu irra gaarii Onnee tu gaarii garuu lafarratti waan mul'atu. eega biyya alaabaa qabdu takka biyya seerrisi alaabaa lafa kaa'ame alaabaa biyyi jirte yeroo kana keessatti bara 21 century keenya keessatti biyyattii takka kan bilisoomtee alaabaa addaa dhaabatte takka raayim mootummaa jijjiiran bulchiinsa jijjiiran malee alaabaan mallattoo biyyaati so mallattoo tuni Oromoo qofa garuu nuti biyya bulchuu jiru Itoophiyaa guutuu Oromiyaa dhaabara Oromiyaa irraa saara. tagadaatu jira abbaa gadaa that's all we need hone warra gaara keessa deemee muudii nu qabatu ture hedduu kana fayyadame ilmaan Oromoo fixuu ture inaaruu jiru taa'ee shaneedhaaru jira laala Kadir wajjin dabarsinee Kadir. inni kun shaneedhaaru jira garuu nuti biyya bulchuu jirra Maal dhaabdamee uummata kana? Aboo itti qabsoo miti dalaga bobbahaa keessa mani mallaqa dalagadhaa nuti biyya bulchuu jira hangoo teenna kanuma bas warra kaan maraatoon ummata biyya keenyaa Oromoo biyya keenyaa ilmaan keenya kan dhaamsi an qabu haadha biyya Itoophiyaa jirtu san keessaati haadha biyya Oromiyaa jirtu san keessaati ha ilmoo ufii dhaltee ji'a sagal qabattee ulfooytee deettee haadhatee ta'e ilmoo isirra teetteeti duute irra taa'i jedhanii awwaalachuu dhabde sayyoo yaadannuu qabna. Immoo duuti tun har'aa miti ganna 150 miti haasawan kanaa miti duuti Itoophiyaa keessatti dalagamaa turte ganna 400 dura yookaan 3,000 dura kun marti nu uffallaalaa fi wallaaluma marti nu matfuushiti nu marti nu uffata tokkummaa kenna wallaalaaf ilmee kenna awwaalaa jirra tokkummaa kenna wallaalaaf abbaa kenna awwaalaa jirra tokkummaa kenna wallaalaaf haati kenna awwaalcha dhabde tokkummaa kennatti haadachaan ammallee ummata Oromoo kan jedhu hayyuu Oromoo kan jedhu abbaa Oromoo kan jedhu biyya ofitti deebi'ee haala ofitti deebi'ee eenyummaa ofitti deebi'ee Oromoo waliin gatu yoomiyyuu wayita kophaa Oromoon durillee wayita duulu nama waliin duulee ofiillee walitti deebi'ee maal kana jedhee walitti mari'ata Oromoon bakka ofirraa ka'ee jira bakka ofitti deebi'uu qaba Oromoon wal mari'achuu dhiisee jira deebi'ee mari'achuu qaba deebi'ee haadha ofiitti deebi'ee abbaa ofiitti dhiifama gaafachuu qaba argaa ofiif gaafachuu qaba ani ka'ee nuti jechuu qaba ati ta'ee nuti jechuu qaba nu waliin dhufnee maal dalaguu qabna ka jechuu qaba manni Oromoo ammaan kanatti ka wal nyaatuu miti ka waliin nyaatuu miti ka walii hubatu ammaan kanatti abiyyi
ilma Oromoo ta'ee, ilma Amaaraa ta'ee, ilma Itoophiyaa ta'ee, maraa walitti qabee gaaddisa isinii ta'a jechaa jira. Gaaddisni ammaan kanatti nuu dhufe kaardii Oromoo irratti dhalate, kaardii Amaaraa irratti dhalate, ka gosa maraa dubbatu, ka afaan maraa dubbatu, Abiyyiin dhaabachuu qabnu, Lammaaf dhaabachuu qabnu, warra ummata isa wajjin dhaabate maraafuu dhaabachuu qabnu. Haga yoomii dhiigni kenna jiga biyya san keessatti, haga yoomii dhumna biyya san keessatti, haga yoomii qeerroon teenna lafaa buqqaati, haga yoomii ummanni sin asitti argitan kun martinuu ummata buqqa'ee dhufe malee ummata jaalatee dhufe miti. Eenyu kaasi jaalatee biyya ofiitii bahu, eenyu ka biyya Arabaa keessatti akkasitti dhumatu, eenyu ka biyya Suudaanii keessatti biyyee keessatti biyyeen isa nyaattee dhumatu, harooba keessatti dhumatu, ka markaba keessaan dhumatu. Maaliif yaanne ummanni Islaam, maaliif yaanne ummanni Oromoo, maaliif yaanne ummanni Itoophiyaa? ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያ ሕዝብ የጨረስነው አይበቃን? የበላነው አይበቃን? እስከ መቼ ነው ኢትዮጵያ መሬት ልጆቿን የምትበላው? እስከ መቼ ድረስ ነው እናቷ ልጆቿን ማትቀብርበት? እስከ መቼ ድረስ ነው አባት ማይሞትበት በሰላም ማይቀበርበት? When is the justice come? When is the justice in Ethiopia gonna come? Why the world is watching us? Why the world don't help Ethiopia? We're the oldest people in us. We are the justice people who created justice. But the justice never worked for us. Why not? Because we never give up for each other. We never work for each other. We always work to another. We're killing another. We live like we are leading. We're not leaders. We are killers. There are a lot of Oromo, a lot of Ethiopians, a lot of Amara, a lot of good people. Let me tell you, I'm Amara, I'm Oromo, I'm everywhere in Ethiopia present. But who are present if I kill one of them? Lest we think if we kill one of an innocent person, like we call it all Ethiopia killing. Lest we talk for each other. Well, lest we stand for each other. Lest we be real. Lest we think, I'm out from Ethiopia 42 years. You know what, in the time I came back to Ethiopia, 2015, after 36 years, what I want to see, I see the true leaders. He might be, what Abiy have? What Abiy come with it? He didn't come with a gun. He came with only his brain and his what? His spirit to tell the people it's enough to kill. Why they call him is a killer right now? He's the one who we get it before. When is the last time we get love? When is the last time we get the dad and mom cleaning their eyes when they cry? When the last time we get someone who been in a hospital for 12 years or 9 years in the country of outside? They say, come home. The last breed you have, come on, breed it home. Stay home. Diet on your own homeland. Who the president say that? Who the leaders say that? Except Abiy. Bring me one. Bring any one of them. Enough is enough to kill each other. Let's stand for it. Let's stand for it. Stand for Abiy. Stand for Abiy. Thank you so much. Thank you so much. Baganaga duftani, Banaga Nagan Tutanojin, Karanaga, Toyanaga, Tutaka weekend, Roman Ujana. Yes, we go home, alright? Nano Kesa, Bakumajutan, Bakumadana, Kalamba, please. Purata Dema, Nano Kira, Dongola Kandel, Munka Lesina, please. Nano Kesa,